Maaliif qaala'insa jireenyaa nurratti dabaltu? Limmoo tasaabiijaan gashaa arabarraa jechuudha. Nuti fi amma nuun baay'ee nuti uffachaa jira mootummaan kun. Amma naani hospitaalaa kana. Hospitaalaa kottaa maal jennee? Asaatti ordaa nama gashinaa asaatti. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Qoccoo kun kan isin irratti argamta YouTube keessan kan dhuunfaa keessanii mana keessan bilbila keessan keessatti kan argamu Qoccoo YouTubeedha. Qoccoo YouTube bashannana aartii Oromoo guddisuudhaaf kan dhaabbate tiimii ajaa'iba ta'edha. Kun immoo ragaa keessan irraa kan argan yeroo ta'u qophii adda qaban isiniif dhiyaachaa jira. Har'a qophii bareedaa isin jaallattutti bohaartutti bashannantu kan jedhu chistaa magaalaa keenyaa fi abbaa qabeenyaa magaalaa keenyaa gidduutti kan adeemsifne turtii ajaa'iba xurumbaan guutameetu isiniif jira. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Afeerraa koodhaa turtii gaarii. Murni tokko as nu biratti argamu. Murni kuni jiraata magaalaa kanaadha. Jireenyi baay'ee kan isaanitti ulfaate akka koo jechuudha. Amma saggoo koo maaltu qaqqabinnaatanii jireenyadha kan qaqqabeeru. Asis kun obboleessa koo kun amma lafa ga'ee foqoqqoo duwwaatu sa'aa fi jireenyitti ulfaate. As immoo kan nurra foqoqaaran kun nu biratti argamu. Isin eenyu? Eessaa dhuftanii garam deemaa jirtu? Garamitti magaalaa kana fuutanii deemaa jirtu? Isin daldaalaan beekamaa magaalaa kana keessatti argamtanidha. Abbaa qabeenyaatti mootummaan isin beeka. Hawaasi gubbaa jiraatan isin beeka. Maaliif qaala'insa jireenyaa nurratti dabaltu? Isin moo rakkinni biraan eessa jira? Maalidha furmaati kana? Furmaata isin hin gaafanne. Furmaati kana yeroo isin jedhu maafi nuun nu gubdu? Rakkinni keessan maalinni? Tole. Abbaa qabeenyaadha sirriidhani. Jalqabi ka'umsa koo limmoo tasaabiijaan gashaa arabarraa jechuudha. Limmoo tasaabiijaa tasaabiin afur karaatti bade. Shugarii karaa gadhiisee konkolaataa karaa gadhiisee Sudaan kibbaarra fudhee sokkanii. Utuun isa arfansaa duukaa dhufee ja'an hojii jalqabeera ta'ee anarratti nama xiyyaara qabudha. Limmoo makiinaa lamaaniin jalqabe jechuudha. Bu'aan immoo hin jiru sumarrattuu mootummaan nuti fi amma nuun baay'ee nuti uffachaa jira mootummaan kun. Akkamitti limmoo tokko meeqaan gurgurtu masinarra? Maal goona gurguru? Kumaayyoo gurgurre maal godha? Limmoo tokkorraa birrii 50 60 dhibba buumsaanan hojii maalitti kun? Hojii hojjechaa jirra? Isumayyuu gibira gaafa kaffallu miliyoona hojjenna amma dur. Bu'aan keessan? Bu'aa miliyoona tokko buufnee. Waggaatti moo torbanitti? Torbanittis guyyaattis haa ta'u na dhaggeeffadhu. Buufnee mootummaaf birrii 10,000 kaffallatu. Baran ammoo birrii 5,000 kaffalla. Maa jechuudha akkam nuti uffachuudha miliyoona kaffallee nuun miliyoona hojjennee akkamitti birrii 5,000 kaffallanu. Tuffiidha malee kun birrii qabnu. Barreen gaddaa 10,000 kaffalle ergata yoo barana 20,000 kaffalle maal ta'a? Isin maali sababni isaa maali? Isin sababa firamni qabdaniif isin tuffatu moo waajjira kana keessaa maali rakkoon isaa? Asii amma kun obboleessa koo na biratti argama. Obboleessa koo kana ijoollummaa isaa irraa kaasee paantii ol jijjiirree guddannee naaf isaati. Natti ulfaatee saggoo koo ol ta'ee hambaachuun dadhabe obboleessa koo miila koo jalatti kufee bo'e. Caammaan koo imimmaan isaan guute kopheen koo amma kanaatti ga'eeru hawaasi kun akkamitti asii maali maafii narratti calistee isaa. Wanta saggoo kee gadi qabe ansiif sagalee ta'uudhaaf miidiyaatti kanan si waame. Kanaaf iyyuu rakkina quuqqaa garaa keetii tokkotu nan bifatin imadhu kunoo hawaasi bal'aan isin ilaalaa sagalee isiniif taanerra gurri kunoo funyaani amma afaanii amma garaacha sombaatti isinii taarra sagalee miidiyaa kanaadhaan. Kanaaf iyyuu itti madhu callisteen ta'in sagaleedha kun. Asoofitti maalaa sawreemmanii? Itti fofiitti callisteen waan tokko nan bisin. Kunoo as taa'anii nu ilaalu ija kee nu ilaalu taa'anii attamitti jiraannu. Ani imimmaantu ija kee na dhufa. Amma dheengadda yaadatte yoo ta'e gara magaalaan naqa dheenka'een manaa ganama manaa kee ganama yeroo manaa koo taaskiin qabadhee ka'ee taaskii birrii 20 naan jedhan nan bitamoo ittiin nan deemaan jedhe. Amma kanatti mee attamitti jiraannu birrii 20 magaalaa ga'eenye deebi'u birrii 20 gaafa ta'u utuu bitanne birrii meeqaan deemanani? Taaksii durii koo birrii 20dhaanii suuqii caammaa aanee dhibanatta ture. Caammaa suuqii caammaa jechuudha. Caammaa immoo kaabaanii isaa baansii isaa wanta hundi isaa birrii 5dhaan. Kunoos. Amma wanti gaaffii nuti ta'e inni guddaan nuuni. Isin maali rakkinni keessan? Warra abbaa qabeenyaa maaf nu fixxu? Maaf akkatti jiraan dhabna isiniif.
rakkinni keessan sababa konkolaataa lama sadii jijjiirrattanii qabattaniif nuun immoo caammaa tokko ji'a tokko kaannuuf moo maaloodha rakkoonsa maaf ol tuffan mee rakkoo jiru lafa kaa nutti maa rakkinni keenya kan kana hawaasa kana wajjin jiraachuu hin dandeenye kana dhammoo furmaanni isaa maali? Amma mee asitti kan na waamtaniif isin baay'ee ma'aasaan jirtanii na reebuudhaan amma karoora keessan birrii yoo waaqan naa kenne yoon makiinaan barbaadeen deeme maal isin gashee amma isin lamaan ani sitti meedhan baay'een nama qabeenya qabun ture amma hin ta'in malee amma mayyuu amma hin qabdan amma hin qabdan meeqa duwwaa qabna amma isin birrii meeqa duwwaa qabda amma boorsaa kee birrii miiliyoona 3 bichaan qaban boorsaa kee buna shaafi meeqa haa baasta isa gaa booda sobnaa mee dhugaama isaa dubbannaati buna shaafi meeqa baasti buna shaayee tokkotti taasiisanii dhuguuf birrii meeqa baastu yoon nama wajjin naqee 200,000 300,000 qofaa yoon naqe immoo miliyoonuma tokkoon baasa jechuudha. Amma mana keessan keessa iddoon naaf hin jiru. Isa waa'ee isaaniis naanaaf iddoon hin jiru. Jira. Makiinaa mamii ijoollee ta'u hin jiru. Jira. Iddooma. Duwwaa sagal. Buchullaan tokko saree wayina jilaa duuteetti bakka buutachuma. Tole. Akkamitti rakkinni keenya maalidha sababii mee konkolaataa keessan irraa ka'uudhaan immoo oduu baay'ee dhaga'ama magaalaa kana keessatti. Waa'ee konkolaataa keessanii iccitii jijjiiru immoo nutti maa eessaa fiddan? Biyya na keessatti konkolaataan hin gaafatamaa. Ispaaltii kana irratti konkolaataan nan oofan. Konkolaataatti waan ajaa'ibaa. Amma yeroo darbe gaddaa mucaa kuufinaan nan bitee gala. Aannan qodaatti naqeen makiinaa kee kaa'ee oofuun jalqabe. Inuma noofaa beetta gaakarichi immoo caccabaadha. Inuma argufama. Si amma na ga'u dhadhaan iddoo tokko baaduu ta'e jechuudha harkatti raafamee dhadhaa masaa kee hakunnee mataatti dibannee mucaan mataatti dibnee baaduu isaa nyaannee bullachuudha. Aannan jireenyichuma laalama. Aannan dhuguufennee dhadhaas dibannee baaduus nyaannee jechuudha. Jireenya nuun jiraannu laata. Amma tutuma aannan bittee sirkatti bishaan ta'a. Bishaan ta'a amma ankeenya wanta qofa hidhaagsin qabu mankeenya rakkoo isaa. Ati gabadoo nan fixa. Inni kan keenya ammoo dhadhaatu maalidha? Kan hiyyeessaa qorqorroo dhimmisaa. Kan sooressaa. Dhimmisu. Inni dhimmisu. Asirratti walitti buuna. Amma yeroo darbee qorqorroo haaraan bite. Maaliif haaraa bittaa? Dhaggeeffadha. Kolfaan bitu. Dhaggeeffadha. Asaatti rifachuu kana. Booda irraamnu teellaa irraam. Isin amma teellaan jiraa deemichana. Maaltu teellaan okkoo? Durartuu waluma duukaa dhala asin jira asirtu kan nu wal caallu qarshiin. Bara kana haadha manaa fuudhuu dhiisaa irra. Dhugaadha. Haadha manaa fuudhuu footoo wajjin ka'uuf ta'e maka dabooti. Footoo wajjin ka'u. Amma mee durii birrii 10 itti laannee gabaa dhattee waan mana keessa dhufiddee dhufti mana buuta. Dura itti na yaadachiiftu. Obsaa isa amma jiraanna. Dur sooressa turtan isin abbaa qabeenyaa turtan amma immoo. In turre dur sooressa. Itti caallis itti fufi. Amma sooressaare. Amma durii keetti kun haati manaa neetti manaa ijoollee 3 moo 4 qaban ture. Amma lafa isaan jiran illee beeku. Qarshii 20 fuuteetti qarshii 5 lukkuu bitti. Qarshii 5 waamatti daddabalamuu bitti. Qarshii 20 waama akkasii kun haantee galtee lukkuu tokko jedhan zayitii birrii 3 bitama dur. Amma zayitii birrii meeqaan gurguraatu? 300 birrii 3 ture. Waa'ee lukkuu kuna lukkuu mataatti baattanii deemtu. Isin mataatti baattu nu mana kee hanqamu lukkuu baallee hin qabu. Maal ettereem amma ila waan mula yaadachiiftu iyyensi kun moo seenaa namatti qabu. Waan durii nama yaadachiiftu. Amma dheengaddaa anillee gaabirriyyuu qabaa. Killeen suuqii gaafachuu dhaqe. Si'an killee gaafadhu meeqannaan meeqadhee ani yaadadhu birrii kana badaan beekon ishee xixinnoon kun meeqa birriin kuni. Shayyan nu kudhaniitti jiru. Qarshii meeqa qarshii 20 naan jedhe. Maaliin jedhe buufata fayyaatti opereeshiniin deesse moo? Moo daa'imman hanqaatte hin jedhe. Maayidhe naachichuma. Maayidhe sii deemte. Isa gaasa waa'ee deebiinsaa baay'ee sirriidhani. Deebii masaa hospitaaluma keetti olii deebifne wal agarree jechuudha. Dhiiga laakkeetti hin qeensanii nu gahaa. Ani immoo lafa onni itti nan du'aa. Durettee waan yaadachiifte naan. Anamman durii
abbaa qabeenyummaa akka keessantu humna keessanii olis natti ta'e natti fakkaata. Amma fakkeenyaaf obboleessi koo kun araada qabata turteen jiraataa magaalaa guutummaa yuusii beeka ture. Gidduu kana garuu tasuma sirratti argamaa jiru. Jijjiiramni kun eessaa dhufe garami wanti kun kan jedhanii yaadannuu kaasan immoo jiru. Mee garami wanti kun? Amma araada gosa hin dhabeen jiru. Araada jedhamu hunduma isaan qaban ture amma yeroo darbee jireenyi cimee manatti hammaatennaan ciree manuma namaatiin nyaadheen bahee laaqana lafa manatti afaanitti butuun dhabe. Laaqana lafa fuudhee nyaadhu dhabe. Yaadaa kana namni laaqana illee dhaba. Laaqana lafa nyaadhu dhabee qarsiin kiisii nan jiru. Anumtuu hin jiru yeroo sinan ofin dhabe fi makoon dhabe. Waan an godhu wallaaleen naqee araada kanaa bitaan irraan jedhe. Nan geesse suuqii man geesse. Garuma jabaatti moo? Nam garaatti na buute garaa jabaatti. Garuma jabaatti moo? Maayimni boossitta. Amma naani. Ubbita araada kana. Hoosii gottaa maan jennee. Araada Deebi'aa gaa deebi'aa. Diisi maaltu deebi'aa kana? Daqiiqaa. Daqi. Oolmaa garaa horii guuttanii. Naani gaa. Araada koo sana gurguradhe. Qarshii baasheetii naan binneettiin laaqana oolee amma kanatti keenyerra. Amma laaqanatti nyaannu araada keenya gurguranne. Dur isumatti illee yeroo dabarfanna. Amma waa itti yeroo dabarfanna dhabne rifeensa kana amma murachaa hin jiru. Badaa waliin caalanaafat illee ana moosi wayyayyuu ta'ee hin beeku. Badaa walirra hin jiru. An rakkinni isaa maali? Rifeensa kanuma keenya nurraa muruufiti. Qarshii meeqa duukaa fuudhu kan keenya ilaannamu. Tore amma rifeensa itti waan tokko na yaadachiiste beektaa. Anis akkuma kee ofumaan sagalee duwwaadhaaf qabeenyi koo. Isinuma ispoonsara keenyadha qabeenyi koo. Ispoonsara. Baay'ee karaa biratti bu'inaa kana qarshii. Ispoonsaruma keenyadha qabeenyi koo gaazexeessummaan kun ulfaatti beektaa. Itti gaafatamummaa guddaa gaafatti beektaa. Kanumaa fedhanii anis rifeensa koo muradhu beektaa. Maaliif ani muradhu beektaa? Beeku. Qarshii ispoonsara gadinni sani. Gaafa nuuni xalayyaa barreeffannee miidiyaa akkasii kottaa ispoonsara godhaa aartii Oromoo guddisaa jennu aartiin keessan kan hin guddanne xuuxxoodhaa amma yoonaadhaan maal amma dhufanii birrii muraasa naa ispoonsara nu godhan ittiin qimmataa mul'annee illee fuula isaanii dura bareennee hin dhufne ture. Anis nettanii hime kunoo lafa antuni waraanni gaggaariin jiran tola muroodhaan achi. Tola muroodhaan achi. Sittanii aartii dhiisate amma naafate olii galleerraan. Namoota waliin nu galchiisne baay'ee jira malee gidduu keenya anaafate olii galleerra tola sii muroodhaan. Ofumaan taa'oo. Sittanii manii reeyyanis mataa kana baadhee callisee abbaa qabeenya sittanii maan mataa koo baadheen deemi sittanii maan gaafa mataa koo baadhee deemu tola sii muru beekaa jechuun hankee bareedaadha yoo daniin kunoo amma isaan jaalaannaa adanii qoree funaa guddata malee siisa ammoo kun waaquma keessa gargaare malee utuuma xiqqoo ishee wanti hidhatee asitti sii murra yoo danii turani. Qeeraas qabu. Qeera qabu waan qaban hin jiru. Amala yoo qabaadhe yoo mala qabaadhe. Gaarummaa qabaannaan asitti jedhan. Akkuma inni deebeen biqilatti isii murama rakkinni hin jiru osoo itti sii murraa. Deebeen biqilachuu. Akkami magaazii suuqii keessanii gurguramu dhiyeessa rakkeessatu jiramoo maruma kottii tattaan. Rakkinan qabu inni sirraatu akka itti sirraatu jiras. Amma achi galagalaattis baakira keessan tokko ispoonsara godhaa ishee marii ishee cite dansan. Inni seenaan isaa baay'ee dheeraadha. Sitti meen ture? Dheeraadha taanaan gabaabsaa nutti maa yeroo nu hin qabnu miidiyaa faana deemaa jiru sababa ta'eef gabaabsaa nutti maa. Sitti meen ture karichumtuu hin ta'u jireenya keenya wajjin hin ta'u siin jedhe kilaash wal godhu tun taane taankii wal godha beektaa jireenya keenya wajjin jechuudha. Akkuma kanaan biyya fagoo irraa dhufaa irra hiriyootuma koo wajjini lafa dheeraa deemee dhufeen si'umanis paaltii kanarratti bu'uun makiinaamti unumaan gulaalame lakkuma godhate isa boodaa maali ijoollee maaltu taa'eeraan jedhe shiboorra deemna moo lafaan jedhe lafuma deemaa gogarmoosa lafuma deemaa naan jedhan si'a kanaatu mana goggodhuu mariin foloo qinnaan kaabe eessa lixaree isa boodaa sooressa jilaamu malli hin dhokatu ilaa akkeettanii ilaa akka itti beettayi marii ishee ilaa akka itti akka biloonitti ilaa akka itti dhaanne isaa dhufee as mannaaraa bira ilaa akka itti dhaabe buufata konkolaataa biratti dhaabee buunee galle jechuudha. Nan dhiisa baay'ee masaanaa sawan. Seenaa baay'ee nama gaddisiisu. Gaafa sana kilaaksiin fayyadamne jechuudha. Kilaaksiin fayyadamee dhufte. Kilaaksii tokko.
Amma tu yaadaniitu tu oolaa tokko rukuttaniitu ta'e. Utuma akka carraa namni sargii qabu sitti ba'eeme. Maqaamaaf si'a tokko kennanii darbu. Eessa littu amma tuutuma tokko naa gachaa ta'etu ta'e ofuma miiliyoona tokko kaffaltanii dabaltu. Waa gaccoo waa turkuteetti waan agarre. Jira taphi keessa rakkatti namatti tolu. 78 1478 jechuudha bar. Asi leenji dura leenji waraana la waa rukuteetti yaadachiifte isin iyyoosonni kun moo seenaa mana maal Baal beenna nutti. Eessa booda taphi keessa dhufaa kan itti namatti tolu. Taankii noofan achitti. Taankii noofaa waraanaaf hin taankii oofachuudha. Isa booda achitti immoo garmiidha maqaan koo. Garmii? Baay'ina jaallatu garmoosaadha achitti garmiidha inni waamu. Isa booda si'an asii taankii malixee marii qabu garmoosa hin deebi'uun jedhe. Maali? Diinaan rukutuudha qaba. Kaambii diinaan rukuta. Akkas fagoorra isaan immoo guutaniiru. Nana leelaan jedhe jeneraala keenya tokko waame. Jeneraal Dhibbisaa Baalchaadhama. Aleeluun jedhe. Aleelika. Yiisin aleeline nana leela deemanii. Aleelika. Fincaaniin fincaaree man biraa akka goree taankii koo kaafadheen sokke. Deebii jedhe. Maaliif gabaaqee? Hin deebi'u jedhe. Goota sanyii abbaa kooti hin deebi'u jedhe. Sanyii abdii saagaa. Hin deebi'u jedhe. Inuman deeme. Dhaqeen kaambii madiinaa walakkaa ga'ee dhaabadhe. Tokkosuun jedhe. Isaan waan namatti hin qabdu jedhe. Hin tokkosiin. Tokkosuu hin tokkosiin jedhe. Isa boodatuun hin beekin harki kun manuu fiiddi itti bu'een tokkosi. Maali maa maraatti ture namoonni duune ganaadha? Tokkosaniittu. Du'a namaa ganaa hin dha. Eega tokko Nam dhumeera nafi dhumeera. Badhaa kee irratti lafa namni hin jiru. Isa booda haasaatti ordaa nama hangashina haasaatti. Isa booda hin kolfin. Wanti nama kolfise sun hin jiru hin kolfin. Amma mee dhugaastanoo maal tafere hawaasni dhumne? Hojii sittani manii. Natti oduu keessa rakkannitti namatti tolu. Taankii tokko seen rifeensa namaan kunneen sin jedha.